Sadan Sooddoo. Tuulamni ijoollee sadii qaba. Isaanis Daaccii, Bachoo fi Jilleedha. Yeroo mara namoonni hedduun gaafa maqaa Sooddoo jedhu dhagayan akka qomoo Guraageetti kan ilaalan hedduudha. Sooddoon ijoollee sadii godhatee lafa isaa maqaa isaatiin moggaafatee irra jiraachaa ture. Sadan ijoollee Sooddoo Oodituu, Uummee yookaan Tum'ee fi Liiban jedhamu. Isaan kunniinidha kan har'a Sadan Sooddoo jedhamanii beekaman. Lafti Sooddoo naannoo Shawaa Kibba Lixaa, Kibba Laga Hawaas yookaan Awaash irraa hamma Arsiisii fi daangaa naannoo uummattoota Kibbaa ga'a. Karaa kaabaa immoo Bachoo fi Galaan, karaa lixaa Walisoo wajjin wal daangeessa. Giddugalli siyaasaa fi amantii Odaa Nabeeyyii yoo ta'u, giddugalli heeraa fi seeraa kan ittiin tumanii fi labsii labsan Odaa Kallachaa jedhama. Aanutti Sooddoo, Daccii, Walisoo, Tolee, Bu'ii, Qarsaa, Malimaa fi Sooddoo Daccii yommuu ta'u, karaa ba'aatiin Maqii Dugdaa, karaa kibbaatiin Aanaa Bu'iitiin daangeffama. Akkuma armaan olitti ibsuuf yaallee Sooddoon ilmaan Daaccii yeroo ta'u, Daacciin ilmaan sadii godhatee sadan sana keessaa inni tokko Sooddoodha. Isaan kanniin immoo Galaanii fi Abboo jedhamu. Gootonni ilmaan Oromoo lakkaa'amanii hin dhuman. Isaan keessaa akka fakkeenyatti Taaddasee Birruu, Abdiisaa Aagaa, Waaqoo Guutuu, Oliiqaa Diingii fi kan kana fakkaatan yeroo mara kaafna. Eega gootonni kunniin ilmaan Oromoo fi lafa Oromiyaa naannoo adda addaa irratti kan dhalatan ta'uun beekamaadha. Akkuma kana ilmaan Oromoo damee Tuulamaa warra Sadan Sooddoorraa goototti dhalatanis hedduudha. Bara Xaaliyaaniin biyya keenya weerartee gootummaa olaanaa raawwatanii diina biyya weeraru dhufee wajjin kokkee wal qabanii gootummaa isaanii kan mirkaneessan ilmaan Oromoo baay'ee maqaa dhahuun ni danda'ama. Abdiisaa Aagaa, Jeneraal Taaddasaa Birruu, Oliiqaa Diingii fi isaan kaanis maqaa dhahuun ni danda'ama. Gootota Oromoo damee Tuulamaa ilmaan Sadan Sooddoo keessaa hedduu maqaa dhahuun ni danda'ama. Duula Xaaliyaanii tokkoffaa fi lammaffaa irraa kan hirmaates duula Maqalee fi Aduwaatti gootummaa guddaa kan raawwatanii beekamtii guddaa argatan keessaa kan maqaan isaa akka biyyoolessaatti waamamu Dajjaazmaach Baalchaa Safoo yookaan Abbaa Nabsoo damee Tuulamaa ilmaan Oromoo hidda Sooddoo ta'uun isaa beekamaadha. Gootni Sadan Sooddoo heddumminaan haa jiraataniyyuu malee akka fakkeenyatti goota jalqabaa kan ta'an suuraa goota Sooddoo Baalchaa Abbaa Safoo yookaan Abbaa Nabsoo kanatti fayyadamneerra. Dajjaazmaach Baalchaan bulchaa naannoo Sidaamoo fi boodammoo Harar ta'uun tajaajilaa turaniiru. Xaaliyaaniin lafa abbaa isaanii weeraruuf yeroo dhufe sana rukutuudhaan gootummaa guddaa raawwataniiru. Baalchaan Dajjaazmaach Baalchaan sooramaa ba'anii utuu jiranii Xaaliyaaniin deebitee biyya weerartee jennaan dulloomeera jedhanii utuu hin taa'in umrii waggaa 73ffaa isaatti biyyi koo diinaan weeramtee gabroomuu ishee taa'ee hin ilaalu jechuudhaan Xaaliyaaniin duulanii utuu lolanii lubbuun isaanii dabarte. Gootonni ilmaan Oromoo Sooddoo isaan qofaas miti. Gootota lafti Sooddoo biqilchite keessaa gootummaa isaaniitiin kan beekaman Dajjaazmaach Baqqalaa Waayyaa Obsees isaan tokkodha. Gootummaan olaanaa raawwataniif maqaa isaaniitiin manni barumsaa Finfinnee keessatti moggaafamee yaadannoof jira. Gooti ilmaan Oromoo lafti Sooddoo biqilchite keessaa kan gootummaa isaaniitiin beekaman Dajjaazmaach Gabra Maariyaam Gaarii Godaanaadha.
Gootummaan isaanii kanaafis yaadannoo akka ta'uuf maqaa isaaniitiin magaalaa Finfinnee keessatti kan argamu manni barumsaa Lisee Gabra Maariyaam jedhamu maqaa isaaniitiin moggaafame. Yeroo baay'ee garuu maqaan abbaa fi akaakayyuu isaanii barreessitoota mootummoota dabraniin hin ibsamne. Erga kabajamtoota dubbistoota gootottii sadan sooddoo baay'eedha kan akka Dajjaazmaachii Ganamee, Badhaanee, Fiitaawuraarii Mardaasaa Gadaa, Fiitaawuraarii Taaddasaa Ganamee, Qanyaazmaach Bayyana Guddataa, Awaash akka fakkeenyatti kaasuu dandeenya. Ergaa jaalatamtootaa fi hordoftoota chaanaalii keenyaa har'a hagana isinii ibsinee jirra. Yeroo biraa immoo seenaa itti aanuun hanga walitti dhufnutti nagaa ta'a. Ijoolleen gaafii qabdanii fi seenaa kanaan nu haa hojjetamu kan jettan koomentii irratti nu barreessuu ni dandeessu jechuudha. Hayyee nagaa ta'a.